Carraan shamarran biyya Arabaa keessa jiraatanii reeffi isaanii akka reeffa saree ta'e jechuudha. Reeffi sareeyyuu biyya namaa keessatti kabaja qaba jechuudha. Garuu nuti amma saree sanayyuu ga'uutii dadhabne jechuudha. Maaliif akka akkas ta'e hin beeku jechuudha. Nuuf darba jennee biyya namaa keessatti aduuf qorrasaa jechaaf daddarbaasaa ilaalchasaa isa biyya keessaaf biyya halaatiin nurratti darbamu hunduma isaayyuu dandeenye arrarra boruu wayya jennee imimmaan keenya soorachaa obsammoo uffata godhannee keessa jiraachaa otoo jiraannu jechuudha. Lubbuu keenya ofii keenya iyyuu dhabna jechuudha. Odoo obboloota keenyaaf dabarsinaa, abbaa keenyaaf haadha keenyaaf dabarsinaa, ofii keenyaaf dabarsinaa, ganaa gallee jireenya bareedaa jiraannaa, ganaa gallee jireenya gaa'ela dhaabannee maatii horannee jireenya akkas akkasii jiraanna jennee otoo wanta baay'ee jechuudha obsinuu nyaannee garaa keenya otoo hin guuttatin, dhugnee garaa keenya otoo hin guuttatin, otoo fedha keenya otoo guyyaa takka nuuf hin guutin lubbuu keenya dhabna jechuudha. Ashama harka fuunee hordoftoonni kennaa jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha isiniin jedha. Rabbiin galannaa ta'u isinillee lafa jirtanitti nagaa ta'a isiniin jechuun an jaaladha. Baatanii karaatti afoo hiixattanii otoo hiixattanii qaqqabachuu dadhabu Waaqayyo isin haa baasu. Nagaan baatanii akka nagaan galtanii Rabbi isin haa gargaaru isiniin jedha obboloota koo. Yeroo baay'ee jechuudha obboloonni keenya shamarran biyya namaa keessa jiraatanii fayyaa isaanii biyya isaanii irraa ba'anii jireenya keenya fooyyeffannee jireenya maatii keenya fooyyeffanna jedhanii rakkinaaf gadadoo waan hundumayyuu biyya keessatti jibbanii biyya isaanii irraa ba'anii lubbuu isaanii dhabanii yeroo itti galan argina jechuudha. Micayyoon kun Biraanee Dajanee Xaafaa kan jedhamtu Saudi Arabiyaa keessatti yeroo ammaa kana jechuudha lubbuu ishee addunyaa kanarraa darbe akka ishiin boqottee jirtu jechuudha kan dubbatamaa jiru. Akkasumallee maatitti himamee maatiin immoo jechuudha micayyoo isaanii ishii boqottee kana arganii ija isaaniitiin jechuudha garaa kutachuuf reeffa ishee hamma immoo reeffi ishee eessa akka jiruyyuu Saudi Arabiyaa keessattiyyuu jechuudha mana yaalaa keessatti kan ishiin boqottee mana yaalaa sana immoo eessa akka ta'e dhabanii jechuudha. Harmee beektu jechuudha garaa haadhaa garaa abbaa jechuudha amma jechuudha micayyoo isaanii reeffa jira ishiitis dhabanii kan isaanii iyyaa jiran jechuudha. Kanaaf adaraa keessanii uummata keenya sagalee nuuf ta'aadha. Micayyoo keenya jirtu ishee erga dhabne reeffa ishiillee akka argannu Saudi Arabiyaa keessatti mana yaalaa ishiin keessatti boqottee jirtu reeffa ishii dhabnee jirra. Adaraa isiniin jechaa jiru waan ta'eef adaraa keessan viidiyoo kana sheer godhuudhaan obboleettii kana sagalee taanee fi maatii ishii jechuudha haatii fi obboloonni akkasuma maatiin hundumtiyyuu jechuudha reeffa micayyoo kana arganii boqochuu akka danda'an. Maaliif micayyoon keenya duuteetti bakka reeffa ishii argine irra jedhanii garaa isaanii akka ciisuu fi adaraa keessa viidiyoo kana sheer gochuudhaan micayyoo kanaaf sagalee ta'a. Micayyoo kana barbaadaa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha carraan keenya maaliif akka ta'e hin beeku jechuudha. Hedduun keenya jechuudha dhukkubsannee gara biyya keenyatti gallee biyya keenyatti ijoollee baay'eedha jechuudha kan addunyaa kanarraa boqotan jechuudha. Akkasuma immoo jechuudha dhukkuba hin taane jechuudha sammuudhaan kallattii garaagaraatiin jechuudha ijoollonni keenya yeroo baay'ee jechuudha kan isaan dhukkubsatanii gara biyyaatti galanii hedduu isaanii immoo rafaniituma jechuudha achumatti kan isaan hafanii otoo of jijjiirraa maatii keenya jijjiirra jedhanii otoo isa rakkate duukaa bu'anii otoo jechuudha isa kufee ol qabanii ofii isaaniitii otoo dheebotanii otoo ofii isaaniitii beela'anii jechuudha waan hundumayyuu hin darba jedhanii otoo obsanii irratti itti darba jechuudha. Biyya lafaa kana ofii isaaniitis jireenya isaanii odoo guyyaa takka gammachuu hin qabaatin otoo gammachuudhaaf yeroo qabanii kan isaan addunyaa kanarraa darban isiniin jedha. Biyya keessa jecha isaaniitti darbatamu akkasuma gola haadha ormaa keessatti jecha waan hunduma beela qoonqoosaa qorrasaa ho'asaa waan hundumayyuu dandamatanii iyya biyya namaa kana jechuudha. Yeroo akkanatti lubbuun ofii dhaban baay'ee tokko nama gaddisiisaa. Isumayyuu immoo du'anii waarratanii reeffi namaayyuu otoo akkuma namaatti iyyuu gara maatii ofiitti galee yookiis immoo ulfina qabaatee iyyuu amma ta'e jechuudha. Nuti garuu shamarran biyya Arabaa keessa jiraatanii reeffi isaanis jiraa isaanis du'aa isaaniittis kabaja dhabe jechuudha. Dhugaa Rabbii namaaf dhiphachuu malee namaaf boo'uu malee namaaf gadduu malee jechuudha. Isaaniif kan ho'ullee hin jiru isaaniif kan
wannu isaan irratti raawwatu wanta garaa nama cabsu jechuudha. Wanna hunni nama cabsee seenuudha siniin jedha obboloota koo. Kanaaf obboloota koo lafa jirtanitti adaraa keessan jechuudha. Ofii keessan eeggadhaa jechuudha. Dhukkubni yeroodhuma dhufetti dhufee bakkaan isin ga'u kuni of eeggannaa dadhabuu keenya jechuudha. Sababa yeroo beelofnetti hin nyaannu, yeroo dhoobonnetti hin dhunnu jechuudha. Isa kana hojjannee isa sana jalaa baafnee sababa jennuuf ofii keenya dhabne jechuudha. Amma biyyoota Arabaa kana ilaalaa jechuudha. Qoricha nyaatu garuu hin jiraatu jechuudha. Nuti garuu yeroo dhukkubsanne keessatti dhukkuba keenya hin himannu, daawwan akka nuuf kennamuuf yookiin mana yaalaa nu geessa jennee hojiillee hin dhaabnu jechuudha. Garuu nu dhiisaa nutti furaa jechuudha ni jechuudha. Hojii keenya kan itti fufnee hojjennu garuu inni jechuudha keessa keenya nu fixuudhaan jechuudha. Dhukkuboonni garaagaraa akkasuma immoo nyaanni yeroo keenyatti otoo nuti hin nyaatin teenyu marrimaan keenya nu guduufuudhaan akkasuma immoo nuti kan mana Arabaa kana keessatti ittiin hojjennu wantoonni nuti ittiin mana qulqulleessinu qulqullinaaf itti fayyadamnu waan adda addaa asiidii of keessaa qaba jechuudha. Gaafa nuti garaa keenya duwwaa bishaan otoo hin nyaatin jechuudha. Gaafa nuti hojii keenyatti bobbaanu marrimaan keenya nu guduufa jechuudha. Obboloota koo laphee keenyatti nu namma jechuudha. Laphee keenya nu cufa jechuudha. Kanaaf obboloonni baay'een illee jechuudha ganama akka lafarraa kaataniin jechuudha. Niskeffeedha kan isin dhudhan garaa keessan duwwaatti kanarra gara hojii keessanii deemtu jechuudha. Dadhabbii waa isinirraa kaasuuf adaraa ofii keessan eeggadhaa isiniin jedha obboloota koo. Nama jirutu nama biraatiif illee ta'a. Nama jirutu jechuudha isatti dadhabee isa hojjate kanallee darbeetoo nyaachuu danda'a isiniin jedha. Adaraa keessan of eeggannoo ofiif godhaa isiniin jedha. Ganama yeroo kaatan nyaata keessan nyaadhaa seeranii gara hojii keessanitti ba'aa bishaan keessan dhugaato kanarraan kanaaf immoo jechuudha wantoonni gara biyyarraatiin jechuudha isinitti gara keessan dhufanii hojii jedhee jireenya biyya namaa jedhee sammuu keessan kan cinqu jechuudha. Ofii isaatiin iyyuu dhukkuba jechuudha. Kanaaf namoota jechuudha waan cinqii biyya keessaa isinitti haasaan jechuudha. Wanta sammuu keessan hin boqochiifne jechuudha. Irraa fagaadhatoo maatii keessan ji'a keessa haal takka haal lama haal sadi kana dubbisaa wanta isaan rakkatan bakka isaan rakkatanitti gargaara. Garuu akkanuma jettanii keessa gadi seentanii sana gaafattanii kana gaafattanii sammuu keessan hin cinqinaa obboloota koo. Maatiin keessan jechuudha yoo dhiphatanillee yeroodhaaf dhiphatu waan ta'eef isaan kanuma jirutti afu malee namni eenyumtiyyuu amma barbaade yoo nama jaalate eenyuyyuu nama wajjin du'uutii hin danda'u jechuudha. Kanaaf ofii keessanii yaadadha. Kanaaf ofii keessanii sirritti kunuunfadhaa isiniin jedha obboloota koo. Wanta biyya keessaa gara keessan dhufu sammuu keessanii hin cinqinaayi. Gola jiraatanittis immoo hamma ta'e jechuudha. Obsa oradhaa daftanii naarina gaafa aartan jechuudha sammuun keessa sin cinqama dhukkuba hin barbaachifneen jechuudha kan isin saaxilamuutii dandeessan jechuudha. Kanaaf akka duutanii duuni keessanillee du'a saree akka hin taane jechuudha. Waaqayyo biyya namaatti yoo isin jaalate jechuudha du'uu miti mataa keessan isin hin dhukkubsin jechuudha. Kanaaf of eeggannoo taasisaa isiniin jedha. Biyya namaa keessatti gaafa xiqquma ishee dhukkubsatte bakka atitti gortee too afuura baafattu bakka atitti qilleessa baafattu bakka ati xiqqoo ishiillee itti boqochuu dandeessu hin jiru jechuudha. Hamma barbaade yoo si dhukkube bakka kiniinii mataa fudhadhuuti deemi akkas godhii akkana ta'e siin jedhu malee namuu jechuudha. Namni siif yaadu hin jiru isiniin jira. Kanaaf obboloota koo adaraa keessanii of eeggannoo taasisaa isiniin jira. Lafa jirtanitti immoo waaqayyo sinaa eegu waaqayyoonis kadhadhaadha. Inni nagaan nu baase immoo hunduma keenya gara biyya keenyatti nagaan nu haa galchu isiniin jira. Waayee addan hundumatti milkaadha. Karoorri keessan hundumtiyyuu isiniif haa guutu isiniin jira. Obboleettii keenya kan boqottee jirtu immoo rabbiin lubbuu ishee hamaaru wanta jennuun hin qabnu isiniin jedha. Maatii ishee hundumaaf immoo jajjabina haa kennu isiniin jedha obboloota koo. Turtii keessa waan na wajjin taasiftaniif guddaa galatooma. Yaadni dogoggoraa yoo jiraate koomentii barreessadha. Turtii gaarii qabaadhaa. Baay baay.